Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa asoosama hawwii barreessaa Isaayyaas Hordofaadhaan kan barreeffame kutaa tokkoffaasaa isin biraan geenyaa hanga xumuraatti nu hordofaa. Obbo Jireenyaan har'a yeroo isa kaanirra baay'ee gammadaniiru. Namoota dhukkubsataa dubbisuu dhufan hunda sa'aatii dhukkubsattootatti dubbisuuf hayyamameen ala seenaa dafaati ba'aa jechuudhaan namoota baay'ee ol naqan. Waggaa 30 hospitaala kana keessa hojjetaniiru. Walii galatti ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii asuma keessatti dullooman jechuun ni danda'ama. Bara jireenya hojii isaanii kana keessatti qajeelfama isaanitti kenname irraa xiqqoo illee jallatanii hin beekan. Sababii kanaaf faranjoota hospitaalicha hoogganan biratti baay'ee kan jaallataman yoo ta'u, uummata magaalaa Naqamtee tokko biratti ammoo baay'ee jibbamu. Guyyaa gaafa waardiyyaan dabaree isaanii namoonni dhukkubsataa dubbisuu dhufan fagootti obbo Jireenyaa ta'uu isaanii yoggaa hubatan, obbo Jireenyaa abaaraa hanga sa'aatiin itti seenan ga'utti taa'uun dirqama itti ta'a. Obbo Jireenyaan sooressa, hiyyeessa, jaarsa, jaartii, ijoollee jedhanii namootu waliin caalchisiin sa'aatii seenuuf hayyamametti balbala bananii ol nama galchu malee matta'an fudhatan. Yoo dhoksanii itti hiixatan illee maaloo Waaqayyo maal jedha, maaloo hin ta'u jechuudhaan harkatti didu. Gocha malaammaltummaa ni jibbu. Yoo namni kana irra darbee isaan lolees maal godhinaan jettu yaa jamaa, maal ta'a yoo anaafis yaaddan, ani ajajameen malee rakkoo namaa wallaalee isinitti fakkaate, yoo an sa'aatii malee nama ol galche nan adabama. Faranjoonni miidaa koo irraa kutu, kana irra darbees hojii keessaa na baasu. Hunda caalaatti immoo Waaqayyo nan sodaadha. Gaafa isaan hojii irraa na ari'an isin saantiba tokko na gargaartu? Anatu maatii koo wajjin beelaan rakkata malee gaafa sana namni galagalee buna shinii tokko naa kennu hin jiru. Hamma sa'aatiin ga'utti yoo eegdan maal ta'a jechuudhaan namoota ol seenanii fira dhukkubsate dubbisuu dhufan amansiisuu yaalu. Namoonni garuu yoo miidaa kee irraa kutan mucaa kee isa kamtu sitti bu'a? Qoonqoo keef jettee malee goge malee Waaqayyollee hammina kee kana argee dhala si dhorkate. Ammallee ija ijoollee irraa si haa fageessu, ija ijoolleetti si fidin ittiin jedhu. Garuu obbo Jireenyaan garaan isaanii bal'aadha. Arrabsoo namoota hundumaa dhaga'anii calluma jedhu malee deebii hamaa hin deebisan. Maali yaa jamaa, maaliif akkas jettu? Waaqayyo akka namaa miti. Kan dhala namaa kennu kan dhorkatus Waaqa muumeedha. Inni akka namaa miti, akkas hin jedhinaa jechuu irraa kan hafe waan gara biraa itti dabalanii dubbatan. Garuu gaaf tokko gabaa kamisaa ganda bakkee jaamaa saawwa isaaniif soogidda moolee bituu deemanii achi oolanii yeroo ol deebi'an karaatti dheebotan. Daadhii dhuguu barbaadanii mana daadhii tokkotti goranii daadhii birillee 2 walirratti dhuganii gatii isaa kennuuf ka'an. Yeroo kana daldaltoota aanaa Saasiggaa buna gurgurachuu gabaa oolanii daadhii dhuguuf mana sana keessa turan gidduudhaa kan daadhicha quufe tokko sagalee isaa ol kaasee, ilaa yaa jamaa, waggaa darbe ilmi dhukkubsatee yeroon mana wal'aansaa fayyaa ciibse namtichi kun lafumaa ka'ee diina natti ta'e. Akkan hin gaafannee ol na galchuu didee baay'ee na rakkisaa ture. Kan inni na godhe hin irraanfadhu. Amma akka nama nagaa yeroo gidduu keenya taa'ee dhugu nama nagaa fakkaata. Erga gaafa ilmi koo sun achitti du'e namtichi kun abbuudhaan natti dhufee hirriba keessa wareersee sireerraa na kaasa. Kunoo har'a ammoo akka ani daadhii koo nagaadhaan hin dhugneef fuula koo dura taa'ee madaa garaa kooti natti kaasa. Sareen kun jedhee yeroo kana obbo Jireenyaan
isa sila deemuuf ol ka'an deebi'anii sadaffaa buufatanii namicha nana adaraa seeraa nan arrabsin seera beekta yoo taate ammas adaraa seeraan siin jira ittiin jedhanii birillee isaanii ol fudhatanii tokkicha irraa dhuk godhanii eega qoma irraa gadi buufatanii booda sa'aatii itti ol seenanii dhukkubsataa dubbisan si dhowwine sa'aatii ol seenuu hin danda'amnetti ammoo ana miti seera mana wal'aansa fayyaa sanatu dhorka kanaaf obboleessa koo ufumaan nan arrabsin jedhanii dubbatanii utuu hin fixiin namtichi sun birillee itti dhugu yoo furguggisu obbo jireenyaa adda dha'ee dhiiga irra lolaase. Battala kana namoonni gidduu galanii gargar qaban obbo jireenyaa fi namticha sana poolisiin qabee dhaabbii poolisii sadaffaa geesse. Jecha isaanii harkaa fuudhanii erga galmeessanii booddee namticha hidhanii obbo jireenyaan mana wal'aansa fayyaa Naqamteetti gargaarsa wal'aansaa akka argataniif xalayaa barreessanii geggeessan. Obbo jireenyaan garuu akka kanaan dhiigaa wajjin mana wal'aansa fayyaa deemuu hin barbaanne. Yoo deeman faranjoonni mana daadhii keessatti reebamte sababii ittiin jedhaniif utuu achi hin deemin dhiiga isaanii mana tokkotti goranii ofirraa dhiqan. Kana booda gara ganda Shawwaa Baarriitti ol dhufanii mana qorichaa Boonayyaa jedhamu dhaqanii wal'aanamanii mana isaaniitti galan. Hamma madaan isaanii fayyutti utuu namni irratti hin beekin gonfoo mataa irra kaawwatanii ji'a tokko turan. Namticha isaan rukutes mana murtiitti wajjin deddeebi'uu sababii hin barbaanneef calluma jedhanii dhokfatanii dhiisan. Sababii kana ta'eef erga gaafa sana mana daadhii keessatti rukutamanii obbo jireenyaan qofaa isaanii magaalaa Naqamtee ganda isaanii jaatoo irraa fagaatanii ganda Shawwaa Baarrii jedhamee beekamu darbanii hin beekan. Yoo al tokko tokko daadhii dhuguu kajeelan ganda isaan keessa jiraatan naannoo mana wal'aansa fayyaa Naqamtee keessa mana daadhii haadha Efreem, mana Tuujjubee, mana haadha Ejigaayyoo, mana haadha Mitikkee jedhaman malee ganda mana Shoogalee bira darbanii daadhii mana Xanfeellee dhaqanii hin dhugani. Isaan kunneen olloota isaanii kan bara dheeraa wajjin jiraatan sababii ta'eef mana isaanii keessatti namni isaan lolu hin jiru. Kun egaa gaafa daadhii kajeelan malee yeroo baay'ee dhugaatiin isaan dhugan farsoo fi araqeedha. Kana dhuguufis fagoo hin deeman. Mana wal'aansa fayyaa Naqamtee gara gadiitti kan argamu mana obbo Bulchaatti dhugu. Haati mana obbo Bulchaa aadde Dinsiriin farsoon isheen naqxuu fi araqeen isheen baastu ganda jaatoo naannoo mana wal'aansa fayyaa sanatti beekamaadha. Obbo Bulchaa fi obbo jireenyaan umuriidhaan waliin gitan yoo ta'e illee ollummaa gaariidhaan baroota dheeraaf wajjin jiraatu. Manni isaanii lamaan wal qabataadha. Keenyan isaa kan wal qabateedha. Abbaan manaa aadde Dinsirii obbo Bulchaan ogeessa ijaarsa manaati. Mana ijaarsaa malees boolla mana fincaanii qotuu, dallaa manaa ijaaruu fi kan kana fakkaatan ni hojjetu. Hojiiwwan kunniiniif olloon isaanii obbo Bulchaa filata. Hojiin isaa gaariidha jedhu. Kanaaf gaafa hojiin jiru burrusaa fi qottoo isaa gatiitti irra kaawwatee hojjechaa oolee kan argate qabatee gala. Jireenyi isaanii kun fooyyee sababii hin qabneef rakkoo keessaa ba'uuf haati manaa isaa aadde Dinsiriinis gama isheetiin farsoo naqxee araqee baaftee wal gargaaranii jireenya rakkoo kana mo'achuuf baay'ee carraaqu. Obbo jireenyaanis miindaan isaanii baay'ee xinnoodha sababii taateef haati manaa isaanii aadde Bashaatuun shaayii danfistee daabboo wajjin gurguruudhaan wal gargaaranii jiraatu. Jireenyi maatii kunniin lamaanii haala kanaan kan wal fakkaatu yoo ta'u, karaa gara biraan ammoo dhala malee hafuu isaaniitti baay'ee gaddu turan. Buna danfisanii wal waamanii yeroo ta'anii wajjin dhugan waa'een haasaa isaanii inni guddaan hiyyummaa fi dhala dhabuu isaaniiti. Obbo jireenyaan maal goona aadde Dinsirii achumaa nu dide yeroo jedhan aadde Dinsiriinis itti dabaltee maal godhu waaqni keenya inni nu uume nutti haa araaramu malee hoomaan jedhu bulee cooma jedhu mitiiree jetti.
Obbo Bulchaan ammoo jara keenya ofumaa waan hin taane maaliif yaaddu? Mee isa dhiisaa. Rakkinaa fi hiyyummaa kana irratti ammoo ijoollee dabalannee maal nyaachisnee maalitti uwwisnaa? Waaqayyo dhala yoo namaa kennee qabeenyaa wajjin ta'uu qaba. Kana malee ofii keenyaafuu waan nyaannee bullu hamma nu ga'u hin arganne. Nama gara biraa ammoo ba'aa maaliif ofitti daballaa? Abdii kutannaadha. Haati mana obbo jireenyaa Aadde Bashaatuun garuu jara keenya dubbii fi hojii waaqaa keessa galtanii cubbuun dubbatinaa. Yaa Waaqa galata kee buddeena keenya har'aa waan nuuf kenniteef si galateeffanna. Kan borii ammoo akka nu dhorkanne si kadhanna jennee gara Waaqa keenyaatti iyyachuu malee Waaqa komachuun qeeqqachuun gaarii natti fakkaatu. Kan qocaaf kaa'e allaattiin hin fudhattu jedhu miti. Kan nuuf kaa'e nun dhorkatu. Mee cubbuu dubbachuu dhiisa. Carraa keenya Waaqa biraa hin dhabnu. Inni rakkoo keenya beeka jechuudhaan yaada hunda isaanii araarsite. Obbo jireenyaan erga gaafa ganda bakkee jaamaa mana daadhii keessatti rukutamanii ganda isaanii irraa fagaatanii deeman. Haala gandarra jooranii dhuguun qaban. Kan aarii irraa qabus baay'eedha. Silaa hojii akkasii irratti nama hunda gammachiisuun hin danda'amu. Isaanis qajeelfama isaanitti kenname irraa jallatanii hin beekan. Obbo jireenyaa wajjin dabareedhaan waardiyyaa kan hojjetu Aangiyaa kan jedhamu garuu qajeelfama itti kenname ala sa'aatii malee nama dhukkubsataa dubbisuudhaaf wal galcha. Gocha isaa kanaan hooggantoota mana wal'aansa fayyichaa biratti yeroo baay'ee balaaleffatameera. Yeroo baay'ees abaarameera. Obbo jireenyaan garuu hojii isaanii naamusa gaariidhaan waan hojjetaniif hooggantoota hospitaalichaa faranjoota Siwiidinii biratti baay'ee jaallatamoodha. Hospitaalichi mana wal'aansa fayyaa Tafarii Mokkonnon jedhama. Gargaarsa hakiimii biyya Siwiidinii